attention haa kennaati dhaggeeffadhaa warra jala jirtan illee irrachi aadaas ta'e amantiis qabxiiwwan sadiin irratti kaasa. Aadaa watees qabxii sadii irratti kaasa, amantii watees qabxii sadii irratti kaasa. Aadaas haa ta'u amantii irrachi haraama islaama biratti. Aadaarraan jalqaba. Aadaa yoo taate akka amantaa islaamaatti aadaan waggaa eeggatanii bakka itti rabbiin galateeffatan hin jiru waan taateef. Waggaatti eegnee kan rabbiin galateeffannu hin jiru yeroo hunda waan galateeffannuuf irreechi karaa kana haraama taati. Lammaffaa qabxiin lammaffaa bakka sana irratti shubbisaa fi daansii garaagaraa yookiin shaggooyyee garaagaraa dhahama. Musliimni immoo sirbaa dhaggeeffachuun haraama bakka sirbaa dhaquun immoo inumaayyuu wanjala guddaa waan taateef karaa aadaa taates ammas lammaffaa nu baasu. Sadaffaa dubartiif dhiirrachi keessatti wal keessa oolanii akka islaamaatti immoo yoo dirqamaan taate malee dhiiraaf dubartii wal keessa dhooruun haraama waan taateef karaa aadaa yoo taate iyyuu aadaan shari'aadhaan yookiin amantaa islaamaatti walitti dhufne aadaadha jennee hin kabajnu akka musliimaatti jechuudha. Aadaan amantii islaamaatiin walitti dhufne aadaadha jennee hin kabajnu. Takkaa immoo aadaan seera rabbii cabsiisu soo dhufe amantiidha jennee aadaadha jennee hordofuus ta'ee galateeffachuu waaqeffachuus hin dandeenyu jechuudha. Lammaffaa qabxiin lammaffaa lakki irreechi amantiidha yoo jettan iyyuu amantiidha yoo jettan tokkoffaan musliimoonni akkuma sila jedhe iyyuu jechuudha. Amantiidha jedhamnaan amantiin waggaa eegee godhamu nu bira hin jiru. Amantii keessatti kan qabnu lama qabna jechuudha. Idala buhaa fi fixrii jedhamu jira. Kan sanaan alaa waan waggaatti eegnee galateeffannu tokko hin jiru akka amantaatti. Nu dhorka amantiidha yoo ta'e amantiin amantiidhaan wallaallata waan ta'eef. Lammaffaa amantiidha yoo jenne bakka amantii isin gootan sanatti fakkeenyaaf akkan riisarchii wayii dubbise tokkotti ragaa isin baasuu ni danda'a. Namni achi yeroo deemee waan kana raawwatu waan kana yeroo raawwatutti dubartoonni naannoo sanaa eejii kan eeyyamu eejiidhaan jira eejii xiqqaa 15 gad jira sanatu sanaa kanatu jira sana keessatti amma qaalluun ispiriitiidhaan with God communicate haga gootutti warri sun hojii biraa dalagu. Lama kanaafuu bakka qaalluun jirtu akka islaamaatti shari'aatti mana qaalluu deemuun hin eeyyamamu. Qaalluu jechuun bakka saayyuu deemaa jira lagarra waan taateef akka shari'aa islaamaatti haraama hin danda'amtu jechuudha. Qabxii sadaffaa lakkiyyuu qaalluu achitti hin gabbarru. Eenyuun achitti waan waaqeffannaa tokkoyyuu hin goonu. Garuu waaqa tokkicha galateeffannaa shirkiidha akkamitti jetta. Banagaraachin laa shirkii ta'uu waan isin agarsiisu hin jira. Amma kanumatti dhufeeni deeqaa naa kennitu taate jechuudha. Shirkiidha garuu shirkii osoo hin deemin dura shirkii miti. Nu waaqa tokko galateeffanna. Maali shirkii jechuun rabbi biratti waaqa fuudha miti. Nu waaqa tokko galateeffanna yoo jettan akka islaamaatti hundee lamatu jira. Hundee lama keessaa tokko laa ilaaha illallah lammaffaa Muhammadur Rasulullah. Laa ilaaha illallah jechuun shartii yookiin ulaagaa mataa ishii qabdi. Muhammadur Rasulullah jechuun ulaagaa mataa ishii qabdi. Amma kan laallu isinis waaqa tokkicha Allah sana galateeffataa jira maal rakkoo qaba erga jettaniiti. Amma kan Allah dhiisne namni muslimaa Allah galateeffatu taate akkaataatti Allah galateeffatu eenyurraa fudhatee gochuu qaba kan jedhu isinii himuu qaba. Muhammadur Rasulullah jechuun waa afur of keessatti qabatti. Nam tokko Muhammad ergamaa rabbi ta'u jira waa afur. Tokkoffaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'atu fi ma amar jedhama. Waan inni si ajaje jala gaafa deemte Nabi Muhammad itti amantee jedhama. Lammaffaa tasdiiqu fi akhbar waan sitti yoo irraa fudhatte wanti sanaatiin Muhammadiif yookiin ergamaa sanaaf ragaa baate jedhama. Sadaffaa waan inni irraa dhorkee fi waan inni dhiisee garagalee irraati dhiisu. Arfaffaa kana amma irratti xiyyeeffannaa godhu. Arfaffaa maali jennaan Allah yu'bada Allah illa bima shara. Rabbiin tokkicha gabbaruudha karaa Nabi Muhammadin godhe waan isaan ala Rabbiin gabbaruun dhorkaan. Waaqa tokkicha gabbaraa jiru yookiin waaqa tokko sagadaa jira isa kadhataa jira maal taadhaan waaqa tokkicha garanna yoo jettan akka amantaa islaamaatti no hin dandeenyu nuun. Waaqa tokkicha sana garachuudhaaf Nabi Muhammad karaa inni nuu godhe malee seera karaa nuu kaame malee waaqa tokkicha sana dhaqnee fedha keenyaan gabbaruu yookiin fedha keenyaan galateeffachuu hin dandeenyu jechuudha. Lakki amantaa miti yookaan jettan taatan yeroo nan qaboo taate yoo naayyamtee ragaa tokko sitti agarsiisa. Just yoo naayyamame jechuudha. Yookaan immoo booda natti agarsiisa booda isinii fiduu danda'a. Shirkii miti yookiin dubbadheen afaanii booda ragaa sitti agarsiisa. Fakkeenyaaf shirkii miti jettan shirkiidha. Akka riisarchi tokko amboorraa kan gadhiifame Wikipiidiyaa tokko irratti baasee PDF isaa dubbisetti namni tokko ilmoo yoo dhabee jedhama. Ilmoo yoo dhabee harma isaa bishaan sana keessa cuupheetu akka gadameessi ishii margu godhee sanaan ilmoo argata. Kanaaf immoo ragaa nama akkasiin qaba jedhee namni riisarchii barreesse tokko hin jira kan Amboorraa Yuunivarsiitii Amboorraa jechuudha. Ammallee kan biraa
ammallee kan biraa jechuudha achitti dhaqaniiti dhadhaa hin dibanii nuun jette ati gadaan hin argine jette obsaan hin argine jechuun sun sirrii miti jechuun hanqanya madina argine yookiin bakka sana hin geessu ta'a akka nam tokkotti hirmaachuu deemta bakki sun sadarkaasii kenname seenuu dhiisuu dandeessa dubarra ta'uu walla walakkaarra ta'uu hin mala yookaan bakka sanaatiin geenye ta'uu hin mala garuu akka sanatti dhadhaan dhufee marga qabatamee dhufeeti dhadhaa sanaan akka jarri odaa diban odaa dibuun immoo akka amantaa islaamaatti shirkiidha hin danda'amu waan taateef waaqeffannaa yookaan immoo amantiin waaqeffataadha irreechi shirkiidha kan jennuuf kana wal qabateetu kanaafuu amantaas ta'e aadaanis ta'e kan shari'aa faana yookiin amantaa islaamaa faana walitti bu'u aadaan nuun ta'u yoo amantaates amantaan silmaa amantaa jedhamna amantaan kan qobaati amantaan kan rabbi beeku tokko qofa jira amantaa sana irratti immoo hundoofne rabbiin akkamitti gabbaruu qabnu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam karaa nu godhaniiru waan taateef karaa kanaan kan nu rabbiin gabbarru kanaafuuti waaqa tokkoon gabbara maal rakkoo qaba jennee deemuu hin dandeenyu maaliif maal rakkoo qaba jedhanii utuu waaqa godhamu ta'anii jedhani Ali ibn Abi Talib barataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakeet akkasumallee isaaniif mucaa eessuma isaaniiti maal jedhanii osoo amantaan sammuudhaan taateeti silaati namni yeroo sagadu yeroo tokko akkas luka jala xaragata kan lafarra deemaa oolu biyyoorra deemaa oolu luka sana ture jala silaa jala xaragama ture garuu akka amantaa islaamaatti irra xaragama maaliif asaaba keetii yookiin loojikii keetii miti waan taateef jechuudha karaa rabbi karaa si godhe qofa waan ta'eef nuun waaqeffataan akkas godhee akkas ogone waaqa tokkicha maal rakkoo qaba jennee fakkeenyaaf Allahan gabbara maal rakkoo qaba jedhee halkan dhaabbadhee luka tokko waaqayyo kadhataa buluun sirriidha miti kanaaf immoo ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhee namoota tokkotu ani fuudhu tasuma waaqan gabbaraadhaan tokkommoo dhufeetu ani inuman soma lammata hin nyaadhu jedhe tokkommoo inuman salaataa bula malee hin rafuu jedhe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufaniitu isinii waan kana warri jedhee jedhanii gaafatan jennaan ani nan somas nan nyaadhas nan fuudhas akkasumallee nan sagadas nan ciisasii jedhani kana jechuun shari'aa ilmi namaa ittiin irra deemee akka itti rabbiin gabbaru lafa nuu kaaniiru jechuudha malee ani rabbittiin dhiyaadha jedhe halkan muluu dhaabbataa oolu waggaa muluu soomaa oolu jaartiin fuudhu lakki jedhee irraa baqachuun yaada kiyyannaaf hin taatu jechuu barbaada galatoomaa waan dhaggeeffataniif booddee ragaan gaafatan ittiin deebi'a. Galatooma ulfaadhaa. Thank you. Kuma anamma